السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفونا جرتو بقى جراتني وبليان كي جرتني ميكمنا جرتني فيما كيسني سنين جدا هادو مفارس مال قبطي رفتي مالين رفتي جون كيسني نولمو جروتو نياتني كيستي كعلمنا ما حق لفتنا الرجراتو أكدت بشأننا بربادا أكادتي سمو في راحسو بربادا bakka dhaquusan bakka akkamii bakka waan babbareedduu ilaaluuf isa godha jechuudha. Kanaaf adda maaliin isinii dhufe bakkoota babbareedaa lafa duniyaa kanarratti jechuudha du'aa kiran taane akiratti kaan maalitti akka dhahinu hin beeknu kaadha akkana yoo tolfanne akkana yoo bashannanne akkana yoo lafa deemne akkana yoo agafine taane boru hoo maalitti akka dhahinu dalagama kennaani bakka nu kaayuu sabbeeka. Allahu a'lam jechuudha. Suma wanni miti jechuudha. Kanaafu hadda kaa viidiyoo kiyyamee akkanumatti faana bu'aa miilaala hagam isinitti akka tolu hagam akka irraa gammaddan hin beeku. Kanumaafu biyya keenya keessatti illee haala kanaan namni ijoollee ofii gammachiisuuf yeroo kalaas waa qabu sanii waggattuu ta'uu gizee ma waa argate sanii gizee bashannansiisu amma biyya keenya maal jedhanii birra jedhan birra waa hedduutu argama jechuudha. Akkasitti illee ilaalanii jechuudha biyya keenyatti asitti ammoo baatitti hiyyaasanii jechuudha bakkoota akkanaa kana fa'aa fidanii jechuudha. Bakka akkanaa fiduu jechuun sammuu maatii ofii ijoollee ofii boqochiisu jechuudha. Biyya keenya haa ta'u ammoo wantoota akkanaa kanneen argitu hubuna malee qilleensa bareedaa keessa jiraatti dhugaa dubbachuufi biyyi keenya firiidha jirre immoo nama hidhaa jiru jechuudha. Kunoo gabbaanaan bakka akkanaa kanatti taphattee jechuudha yookaan mana keessatti ammoo hidhaa ooltee jechuudha. Kanumaafuyyuu amma yoo fakkeenya akka fudhannu ta'e kuni martee birrii meeqa akka baasanii fidan beekaa akka biyya keenya rabbiin bishaan sanuu neema rabbiin tola nutti oole akkanatti bishaan bareedaa kana keessa marga bareedaa jirri marga buleeyyuu hawwanii jechuudha. Marguma bulee tabii jechuudha rooba hawwanii kana hunda neema rabbiin tola nutti oole alhamdulillahi rabbiin nurraan fudhatin yoomiyyuu biyya keenya roobaanis waa hundaanis isii faarsanii jechuudha. Garuu ziinaa wantoota babbareedaa kana akkanatti tolchuufi biyya abbaa qabdutu akkanatti tola jechuudha. Garuu amma sa'aatii ammaa kana magaalaa guguddoo keessatti dhugaa dubbachuufi baay'ee fooyya'ee jira alhamdulillahi haa ta'u akka duraanii sanii miti jechuudha. Kanumaafuu bulayaan kiyya nama akkanatti biyya namaa keessatti yoo darbite biyya namaa keessatti gammachuu arginu biyya keenya keessatti illee galleetiin akkana biyyi keenya guddattee nama argisiisu rabbiin haa godhu. Biyyumaan baa qofa gizee hunda mul'isuun biyyi keenya odoo akkana nuu taate odoo jechuu odoo hin taane biyya keenya illee akkana taate nu argisiisu akkasii maatii keenyatti bashannansiifna yeroo takka dhayinu sanitti waggattaa ta'u waggaa lamattaa ta'u adeedha rakkoon qabu jechuudha. Gizee madaqansanii sammuu jaraas laal firii godhanii jechuudha. Kanaafuu nama ilmoo ofiitiif sammuu jaraa firii godhuuf nama san hunda hojjetu godhu rabbiin waa taasisu jaraas fayyaa nu kennee kaduubaan dhusuus nama ijoollee fayyaa qabdu qaamaa qalbiin waa hundaan nama fayyaa qabu rabbi jaraa haa godhu. Wannaa namarraa baasuun beekanii waan ta'eef du'aa kadhachuudha ka gaa'ilas itti dhufu. Rabbiin kaa booda gaa'ilaa kaaba ilmitu barbaachisaadha mira akkasii kaa waan fayyaa qabu gadaamessa nama keessaa kaa'u sanuma kadhachuudha isiniin jira. Akkasii kaa adda kunoo kana fakkaataa bashannanni kennaa akkana jira isiniin jedha. Wacaami isinirraa hidhee bakki silaa sawwaru tokko wayina jalattaa fi dhugaa dubbachuufi bakkiin sun bakki akkaan ijoolleen jalatti wal geettee taphattu jechuudha. Ashaangulliitiitu waliin taphata. Ashaangulliitu uffata ashaangulliitii nama godhatee taphachiisu san hin beektan kaa inni sunis hin jira. Garuu ammoo baay'ee bakkiin sun jechuudha wacaafis namni jala qabatee akkasitti lafa dhiituun
baay'ee nama mijatu jechuudha. Bakka san takkittiidha jechuudha akkas ta'e. Akkasi kun akkanatti gubbaa baanee gubbaa jala deebinee deemsi kaf nu godhe ilaala akka argin baatte kaf nu godhe deemsi gubbaallee kun baanee gubbatti salaannee achii gad deebinee maal taanee waa meeqatu jira akkasitti akkana fakkaattee jechuudha. Bakki bashannanaa akka keessa kana qofa miti baay'eedha bakki baay'eedha. Wallahi alhamdulillah maashaallah rabbiin biyya akkanatti rabbi jiru itti tolchi rabbi ammallee taa tolu uummata miskiinni keessatti baatu uummata miskiina gargaarti. Ati nama kana nu keessa jira ati maarroo hin jettu jechuudha. Akkasitti bashannanni haalli bashannana keenya kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like share subscribe godhaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa sammuu faarii isiniin jaalattan natti fakkaata. Viidiyoo kiyya yoo gadi dhiisee yoo xiqqaate guyyatti namni meeqa na ilaalee oola jedhee ija babaasee ilaalaa oola viidiyoo jala deemee jechuudha. Kanaafuu mee laayikii godha yoo viidiyoon kun isinitti tole namni makka keessa jirtan bakkee na gaafadhasi isin fi marakkoo hin qabu dhaquu barbaannan ni dhayitanii garuu immoo laayikiin xiqqaataa jira mudra laayikiin hin qabu subscribe hin qabu. Kanaafuu harkaaf gatiin kennitanii obboleeyyan kiyyana jajjabeessaa isiniin jedha. Gaafa Itoophiyaallee galee jechuudha yeroo muraasa keessatti waan babbareedduu isinii fida jechuudha. Waan Itoophiyaa keessa fooyya'ee maaltu hojjetame maaltiin hojjetamne isin argisiisa jechuudha. Ilmootii wajjin bahee abbaa manaa kiyya wajjin bahee isin argisiisa jechuudha hamma danda'ameen jechuudha. Itoophiyaatti hin gallu jettanii yaadina kanaafuu jajjabaadhaa horaa bulaa deebana isiniin jedha. Assalaamu alaikum.